السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام عركفوني إيشا مجلسة حراركي بايشو برودا خبرودا شو بعديا عند بيفتو ردا بيفتو دينا مخشة تركمو مجلس اللي نقوله إسقنا مكان ساعات اللي زاربتول حق ياما تكاسي تكونوا لا ديرني ساعتس سينكو دبلا ما بوي وري ربي إنك خيسات سلكة شو ربادن dargaggoota hin jenne gartee warreen ala jirtanilleen keessa sadaqadhaa isin hin jenna sheekottiin inshaallah akka shee Amin Ibrahim taa dhufu deema guyyaa sanillee wajjumaan laallaa liifii isin agarsiifna. Tanaafuu tana qofaa miti gaa manneen sheekaatis darsoonni galus saawuyyaas akka ajaa'iba akka ijaarame kun dheerina isaa ni gartan jeetiin harkaa kaameraa achi deebisi kimasitti kun kaameraan isaatis kana. Kameraan sirriitti isin agarsiisuu jira. Takkas isin godhi bala maafi maalee jechuudha. Guddaa ittiin akhiraa jechuudha. Kottu akkasuma na jala. Kasheekaati illee isin agarsiifna. Wajjin turtii gaarii. Kaameraa sirrii itti qabaatii immoo. Kun olaal manni sheekaatis kana. Kunillee majlisa jechuudha bakka namni itti qabamu. Kunoo ni argama. Kunillee qolloffi gaasalanii agarsiifna maal goona. Kunoo kana fakkaata manni sheeka. Warreen keessa sadaqachuu barbaadan sadaqadhaa isin hin jenna. Warreen biyya alaa jirtan jechuudha. Kunoo manni kan kitaabaatis kana. Inshaallah bal'inaan guyyaa biraa isin agarsiifna. Sheekotaan hunda irraa hirmaachuu deema itti sadaqadhaa jechuudha. Amma wanni nurraa hafe suuraa rafaan nurraa hafe warreen gama jirtan akkasitti itti sadaqadhaa isin hin jenna. Hanga walitti deemnutti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.